Ashamaa harka fuunee maatii keenya akkam nuuf jirtanii nuti nagaadhaa galata rabbii. Isinis immoo akka nagaa taatan abdii qabna nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa qaqqabu isiniin jechuu jaalanna. Egaa kanatti taasisuun bal'attuun har'as waan bareeda adda ta'e tokko isinii qabattee dhufte. Egaa akkuma argitan kinoo mana jireenyaa mana baay'ee bareeda isiniif ta'u jechuudha. Egaa keessattuu baay'een keessan ijoolleen biyyan baay'artan mana ekwaaliti isaa eeggate bakka erga daasbooraa ta'uun keenya inoollee mana sirriitti bareedu mana nama ija namaatitti bareedu bitannaa yookiin ijaarrannaa jettanii hawwituu miire mana gadaanaa hawwitan argite baqqaffaa kan jedhe jechuudha. Akka mana madaabiisanitti osoo namaa ta'e hundi akkasuma garuu egaa addunyaan hin guuttu waan taateef haa ta'u kaayii. Egaa kanaaf maal isiniif fidee dhufe seetanii mana kana jechuudha. Adaama qorqoorroo kan akkuma argitan ganda tokko keessa jira manni kuni jechuudha. Abbaan gurgurachuuf barbaade egaa hojjettoota mootummaati beektu kana kan ijaaru hojjettoonni mootummaa baankarii minaamina mootummaatu lafa kennaa fi waldaa fudhatanii. Egaa kanaaf isaan immoo iyyuu xiqqoo ol baasaniiti yookiin immoo masarata baasanii gurguratu. Tarrafanii gurguratu waan ta'eef isaan nama mana biraa qabanii yookiin immoo itti dabalanii mana kana caala immoo bituu jechuudha. Ganda tokkotti argama. Iddoon isaa akkatti bareedu argitanii kan fuuldura jiru kun injira jechuudha. Waajjirri asuma jira. Waajjira bishaaniitu jira. Ganda tokko keessa jira. Egaa manni garanaanis ol ba'ee jira. Bakka takka bichaa miti Adaama qorqoorroon diimaa kan garasii kan garanaatis tokkuma jechuudha. Alatti immoo akkuma argitan shaaworii qabaa, shintibeetii qabaa, saarbisii lama tirfii qabaa jechuudha. Keessatti qabeetii shaaworii manyitaa ijoollee, manyitaa abbaa manaa fi haadha manaa jedhee qaba. Keessatti illee shaaworiin keessa illee hin jira kana beeka. Daankariin ba'ee jira waan ta'eef shintibeetiinis hin jira. Shaaworiin biraatis haala shintibeetii keessan hin jira. Inni kan eenyuti kan hojjettoota keessanii qaxarattan yookiin immoo keessummaa noofe keessummaa waa manyitaa keessa seessistanii achitti qatuure haala abbaa keessan yoo ta'e waan ta'u. Garuu kaawwan immoo iyyuu achitti ni qata waan ta'eef alatti qatanii isaaniif shaaworii yoo galchuu barbaadan hin jira jechuudha. Ijaaramee jira bakki shaaworiitis. Manni kun kan baay'ee bareeduu reef ijaaramaa jira. Urataa minaamina kanasitti isinitti fakkaateen shawaan hin garafamne irra hin deebi'amne malee reef ijaaramaa jira. Hojjetamaa jira jechuudha. Inni warri barbaadan jechuudha. Waagaan isaatiillee miliyoona 3 wayii jedhanii. Egaa yootti siixanne ani kana jedhee gizee baay'ee isinitti hin himu dhaabbataa miti waan ta'eef kan nuun jedhaniif kan isinitti gurguratan garagara. Gatiin ilaal baay'ee bu'u jechuudha. Amma watti siiqan baay'ee bu'an. Nuun amma viidiyoo waan taaneef wuddii nutti himuu danda'anii isiniif immoo isin ilaaluu danda'anii isiniin jira. Miliyoona 3 jedhanii sadumatti gurguratanii. Manni immoo kinoo iddoo taankariin ol ba'ullee iddoo taankariitis ba'ee jira. Akkuma argitan dakanaan shintibeetii fi shaaworii isiniin jedhee bakka tirfii qaba. Saarbisii lamaanatti hin qaba balbala of danda'e. Isa immoo kiraa kennachuu dandeessanii. Kaaree ebbaa fi 5 irra jira ta'ee ebbaa fi 40 jechuu kootiifama sanirra jira. Inni bootaan immoo boota mirxiidha. Akkuma argitan boota bareeda. Manni kan jiru manni mukaa yookiin immoo manni xixiqqoon hin jiru. Manuma akkanaati jechuudha. Maaliif abbaa qabeenyaatiif fudhatee waldaa fudhatanii waldaa isiniin jedhu seera qabeessa waan ta'eef seera qabeessa waan ta'eef kanatti naannoo kanatti bareechanii ijaaranii. Kuni warra mootummaan kenneef lafa mootummaan kenneef irratti warra ijaarrate. Innaa kanaaf seera qabeessa waagaan isaallee baay'ee bareeda. Kinoo kan bukkee isaa jiranis argitanii akkatti babbareedu. Bakka naannoo ana jedhee Adaama qorqoorroo bichaa kan mukaa hin jiru dhugaa isinitti naannoo kana jechuudha. Ganda tokko keessatti argama. Asfaaltii irraa illee baay'ee fagaatu. Asfaaltitti isin dhiyaata jechuudha. Ganda tokko warri beektanii ganda tokko ta'ee daandii gaditti jechuudha. Gara lixa biiftuu gaditti naannoo chaayinaa harree jedhan achi hin ga'u garuu naannoo chaayinaa hoo beektan chaayinaa jechuudha.
Kanaaf hawwii faabrikaati soo beektan naannoo isaan jechuudha. Hawwii faabrikaa warri beektanii baay'ee fagaatu ganda tokko keessa jechuudha. Boota bareedaa warri bitachuu barbaadan heeloo jechuu bichaas hin barbaachisa. Heeloo jechuu bichaadha. Seera qabeessa. Eekinoo kan bishaan iddoo kana jechuudha. Iddoo akka bardaasii yookiin immoo litti suutee jiru kana waajjira bishaaniiti. Bakka ana kan jedhee wanna barbaadan karaa keessan irratti hojjechuu dandeessan. Kasi fuulduraan karaatu jira. Suuqii barbaadan, mana mataa barbaadan, mana biizaa banna so'etaa wanna barbaadan hojjechuu dandeessan. Naannoo kana reefi galaa jiru. Reef galaa jiru waan ta'eef suuqii minaaminni hin jiru. Xiqqoo isa siiqa. Amma kana hojjettoonni kan ijaarratanii amma kinoo akkuma argitan manni fa'aa jedhee banachuu danda'anii. Inna katamaa irraa fagaatu ganda tokko keessatti argamaa bitachuu warri barbaadan heeloo jedhaayi. Waaqaanis immoo iyyuu akkuma argitan manni xumurarra xiqquma hafe malee xumurarra ga'ee jira. Wanni hundi uume bakka irra deeffamee garafamee keessa koornisii galchuu bichaadha. Lafti immoo iyyuu duraayyuu as takakkalamee ba'ee jira. Micayyoon tiyya sana wajjin haasaa jirti. Kanaaf egaa nagaa naa taasisaa jaalanna laayik shee sabiskiraayib godhaa.